Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoonni kiyya baga jiraattanii arraga waa lama isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Innis maal yoo jettanii Facebookaa fi story jechuudha. Inni jalqabaa fakkeenyaa fi poostii tokko waan poostii gootan tokko dingatas ta'e beekaas ta'e yoo dileetii gootan akka deebi'ee poostiin sun isiniif deebi'u yoo koomentii qabaate koomentii isaa waliin yoo laayikii qabaate laayikii isaa waliin akka guutummaa guutuutti isiniif deebi'u. Inni lammaffaa immoo istoora godhattan haga waggaa meeqa istoora kaa'attan istoorii isin kaa'aa baatan bakka inni walitti qabamee taa'u isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti Facebook keessa seenne jechuudha. Facebook keenya keessa seenne jechuudha. San booda forofaalii Facebook keenya jala seenne Facebook keenya jala seenne jechuudha. Achi booda mallattoo tuqaa sadii kan argaa jirtu yaada. Mallattoo tuqaa sadii kana gisee tokkoof gadi rukunna jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isinitti himee akkaataa poostii yookaan Facebook irratti poostii goone poostii sana erga xiqqoo irra ture booda yookaan beekaa yookiin dileet goonaa yookiin immoo diqqa dileet goone yoo deeffachuu barbaanne poostii sana yoo deeffachuu barbaanne eessa xunna bakki nu xunnu bakka aktiivistii jedhu kana dhaana jechuudha. Argaa jirtudha yaada kun oola. Okay, isatti dhaana jechuudha. Activist log kan jedhu sanatti rukunna jechuudha. Sani booda erga isatti rukunneen booda eessa dhumna kunoo mallattoo delete kan dhaana jechuudha. Kunoo kana dhaana jechuudha. Tarshi kan jedhu dhaana jechuudha. Erga isatti dhaaneen booda akkasitti gisee tokkoof ni cuqaafne jechuudha. Gisee tokkoof ni cuqaasne jechuudha. Amma gaa kun poostii delete ta'e jechuudha. Kun adiinuu poostii delete ta'e jechuudha. Kaan diqqaan delete godhe kaan immoo beekuma delete godhe jechuudha. Amma gaa deeffachuudhaaf mallattoo kam rukunnaa fakkeenyaaf kanarratti raayit tokko irratti kan hin deebisuu barbaade laayikii akka itti raayit irratti godhe sanaan booda yoon deebisuu barbaade asirratti bakka xiyyitti qabame kana argaa jirtudha yaada. Bakka restorii bakka jedhu kana achumaan deebisa jechuudha. Wanni sidii galqoo bakki itti deebisu bakka poostii sana yoo poostii fakkeenyaaf ergantana waa baay'ee poostii gootanii goda bakkuma gasii taraa isaatiin naqee ta'a malee jalqaba irratti dhufeen bahu jechuudha. Inni kaan immoo istooraa jechuudha. Istooraa fakkeenyaaf istooraa duraan godhataa turre eessa arganna kan jedhuudhaaf immoo istoorri immoo kunuuti jechuudha. Kunoo bakka kana dhaana jechuudha. Bakka sana gisee tokkoof gadi ni xunna jechuudha. Akka itti yeroo gadi xunne jenne achi booda ni fide jechuudha. Ni filanna. Amma bakka istoorii jedhu sana mataa irratti argaa jirtu yaada. Bakka istoorii jedhu kana ni filattu jechuudha. Ni filattan jechuudha. Achi ni dhaatanii amma akkasitti yeroo gisee tokko gadi dhaane jechuudha. Amma gaa istoorii quxuran qabu istooran duraan kaa'aa ture hundinuu bakka istoorii kun kan duraaniiti jechuudha. Amma isinii galee yaada akkasitti itti fayyadamaa jechuudha. YouTube kiyya subscribe na godhaa galatooma.